Baay'ee tokko garaa nama nyaata. Oromoodhuma deebi'ee wal fokkisiisaa jira. Afaaniin qofa osoo hin taane diinagdeedhaanis biyya keenya godhachuu qabna. Makiin isuma dhugumaa ibsichaadha itti boosse. ምን ልታረግ ይዛቸው መጣ? ያንቺ ምን ሆነሽ ነው? ቆይቶ ትይ ለምንድን ነው ይዛቸው መጣ? ትደዱፍቴ ማልጎ ኢሳን አቱም ጎልፊኔ ዲፍ ለማለ ድራማን ጀራ ገረ የመን ዲባ ጅራ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون يردفتو تافي كبجمتو أوروش شو هرس فيديو كبراسيني كبر إدو في تندرا أكون بيكم فيديو بباري دابشن نسو باي كان يرتدو بنولي والمانا داقا يريچرة تورمي سانيس والقبتي فيديو بحاران توكتوك وليني لالا ورين مغر چانا لكنا تارا واردفتن دفات سبسكرايب قداتي ماتي چانا لكنا تاني سنين جلا أكون بيكم سبسكرايبي لمان بريتو كلفكا آتور إيغا فيديو كاليسا سبسكرايبي دبا فورتامي في ديجرا دبا فورتامي روكي تتكور نوك أرشي تورباتا لفكينيا يتشادا فيديو كان سندي كيسانو كان نموت باي برغوف لايك غوچو دانجل قباني سنين جدا يدو كان مو لايك سيناف كنا جرتن مورالي سين كومنت رجناف كنا جرتن غدا تو كنتي گمادي سينغلتي فچم بربادا حمس ججبينه كيسن بربادا كومنت ناف بريسون دغتينا يا كيسن غر فيديو هريتي اجائبا شمرن تيك توك را مرات كنا ودوچ گرگلچتي مال جت چفرتو كنا نمني بايين کوئی اسين فرن قبدو ماتين بيان ارغنو مالو جت نغغيفدا اچتي كنا نما تكوتني مون مالي في قرنو جبادان نرغ نامني مي اتمتي متان كان كي تيك توك گتو كيتي مي فلتر كي سغلي اوفوم بيت اما جولي اساني كنا ماتين اوتو اتي ترغيسيفته مچاكوت جدني ارالولوس تاي غافتون نندانو فلترين ijoollee bulguufa fakkaatu meeqa buskuta fakkeesse jira waan ta'eef maatiin ijoollee isaanii beekanu otomatti argisiifte warra TikTok irraa caffaru hundi filtara keessa galee babbareedeeti malee maatiin mucaan isaanii inni jarri lafatti beekanuuf inni TikTok irraa wal adda waan ta'eef akkanatti hudduu achi garagalchee makarina jedhaa jiru waan ta'eef ittiin cinqamina gaafa biyya galan jarru daaraa fakkaatu galatooma. Ay, ichidi sachimaasaanu baasema. Kanaaf idaan ni jarri an maatiin qabanu ijoolleen akkas ta'anu ijoolleen akka fedhan ta'anu maatiin qabanu hin jira yeroo baay'ee ani beektu miti ka YouTube dhuma kana irratti jechaadha. Hiccitiin guddaan isa kana jechaadha. Isuma dhugaa ammoo isuma dhugaa yeroo baay'ee jechaadha ijoolleen maatii baadiyyaadha qabanu yaa'u yeroo baay'ee naannoo baadiyyaatiin networkiin hin jiru bilbilli saddii kana baay'ee sin fayyadamanu sababii kanaatiif akka feetan taatan jedhee yaadee ka'eetan fakkeenyaaf namni fira magaalaa dhadhabe hin jiru jedhee yaada ammas filtariidhumatti deebina bakka maalgoon filtariidhuma dhiisaa amma maaltu jambal inni malatee kana jettee gaate Saluki juga, nino masih kena kekicivo. Kono kata kau tidak apa jangan pun jalan lebih. mega jar Hai, sabri kau ada mana tu cuci ni kena? Astagfirullah lazim. kana ko dabba kana ko dabba jaan argum jalan mega jar akka ko fai dugumam Astagfirullah lazim. Kerana ni nurubat kejaran nu waswasina. Syaitan kasih nu waswasana lapar hati nu dapat demi nu fitera. Karena uddu kita sen dua pintu kena bote. Uddu ke asal dia kan mati video orang dia nan. Wallahi duitin sih gua. Lebih kau tenggelat. Duit gua jadi ni. Anis siojini. Mana sawan? Ana ummannya kesemanu. Engkol pemante ni. Hendak uddu ke masuk juna kata kerja jadi waraba. Malik tallo. Malu tu nadi bem bote. Jolen narap sih mana makan ni. Kaya cakap uddu ke nura. Lombo cah. Enya nadi hundi. Uddu asal dia nanti nata singgit. Memang nu. Mobile nugumai atu danda Amerik ini ulefu fudatani dekani garafani you know solai char atu argatani akama tage saniti ga wan bareda yo jatatu ga wan bareda garuu ijoolleen akkas gootan ko shamarran lafattaftan shamarran dhiira barbaadanii lafattaftan kan akkas gootan jechaadha. Isaa sinii wayyu ani immoo isuma dhugaa wanti na taateessu maanni beektu ijoollee muslimaa gaa beektu akka mataan mul'achuu dhoksamu beektu laa isii kana irratti nama ijoolleen baay'ee waliin galtanu atuma
mataan dhoksamu kana beektanu ijoolleen asitti uffattanu la asitti faashinii wayii dhufe gaamma immoo asitti uffatama la maqaadhaan immoo shaarbiitu uffatamaa jira ijoolleen akkasii nataa teessitanu jechaadha andoomisa jala dabbaa agarsiisu wayya wallaahi sama dhugaan dabbartu ijoolleen akkasii isa akkasila surree meeqa 1 2 3 4 5 6 faantii lama jala jiraawwana 7 8 astagfirullah maa inni kun maal gallatsa amma kumtaaluma faashinii jettanii kun akkasirra geenyeera wama godhamu dhibee ka faashinii hin dhume Makuuf barnaadhii siin jennee bara manaadhii siin jennee bara masaanuu tantee ta'uu fedhaa jechuun kan kun naadhii siin jennee bara. Hayyee. Ishi lubbuuti galatoon. Ishi jette. Yoo itti himu waan waan akka itti himu akka na waliin haasoo itti himu wallahi itti himu ijjitiidha shi. Hayyee himmaa dhiree qoy hayyee fayyaddu. Ati ishi jette atayyamtee jedhanii. Waan akka illee itti himu wallahi. No, ishi lubbuuti ati na hayyamtaa garuu na hayyamtaati. Dubbisiin isuma dubbisiin bakka ciisuma mataan na dhufu daranuu mataan na dhukkubee. Ati na hayyamtaa siin jedhee bara. Rakkoon hin jiru ne haasofna ciisuun barbaadaa yoo. Rakkoon hin jiru akkami rakkoon hin jiru tanaa geeggeessuuti. Nama kuma qofa sirriin qabdu ati. Yes or no. Afaan takka qofa sirraa barbaadan matii maal taate waaqa yookaan okey rakkoon qabu yookaan ammoo no bas kalamaan kana bar jechuun kun waan guddaa miti maal taate bar yoo barbaachisaa ta'e alar osoo hin jiraa miti alarrattu yoo osoo wal jaalanne hin jiraa miti. Wallahi. حمل تطبيق أنا فاضي نتم بالبنين أنا ما يرد راتي بجالتي وأنتي نتم بالبنين Waan hojii keessa nyaadhu ibsa. Fayyaa qabdiisi. Banne camboorti majjeesan. Camboorti haadha Faaximaa ajjeeftee dhugaa mucaan bareeddu. Ibsi camboora. Sagalee asii miidhu koo kan kee. Kee miidhu koo. TikTok kee miidhu koo loosin kaas. Pranki gochaa artiisaniyyuu. Pranki gooti maakiniyyuu. Modhu googocha. Balaan bootee wal fixuun amma kaa ibsi shamboora. Wal fixuun amma kaa. Amma kaa. Kaasuu diddibar. argitanii isuma dhugumaa makiin boossee haati Faaximaa saanuu taana lammaffaa naa fuudhu jetteen haniin kuno makiin boossee irratti cuftee deemte isuma dhugaa akkas isuma qoosaa keessa gaa argitanii jaalala dhufaa jechaadha makiin amma sirriitti jaallateette cibsishaa jechaadha baay'ee waggaa tokko caalaa turaniiru akkasatu reefu laayivii irra ba'uu jalqabani malee maaliif ugaa yaa'u rabbi bareedaa isiniif godhu maal goona waa'ee irreechaa irratti immoo viidiyoo baay'ee garaa na nyaate tokkoon isiniif dhiyeessee jira innis yoo maal jettan ijoolleen baay'een ijoolleen saba biraa ta'an baay'ee irratti dubbataa jiru baay'ee ittiin nu arrabsaa jiru jechaadha maaliif wanta kana immoo oromoo dhumata oromoo wal fokkisiisa jechaadha
wanta kana riikardu godhee kan post godhummoo ijoolleedhuma Oromooti. Maanni waliin ilaallee mee yaada irratti kennina. Sirba kana son taane baala gizee jetteen waamti jarri isa jedhu taaf jechaadha isa kanaaf. Maaliif akkuma argitan Oromoon baay'een karaarra bahee akkasitti ciisu jechuun baay'ee tokko garaan nama nyaata. Garuu wanti kun normaalii ta'uu danda'a. Maaliif Oromoon biyya baay'eedha walitti qabamee achi dhaqa akkuma beektan. Kanaaf bakka bultii rakkatan ta'a. Waggaa kana yoo yaadattanis akkas ta'ee ture. Karaarra aspaaltiirra ciisaa turan ijoolleen akkuma kan riikardu godhamee gadhiisamee ture. Kan immoo akkas godhee gadhiisu Oromoodhuma. Kun maal jechuudha? Maaliif wal fokkisiifna? Kan Finfinneen keenya jedhaa jirra. Finfinneen keenya jedhaa jirra garuu gaafolleen Oromoo akkas bahanii karaa guddaarra ciisan baay'ee tokko garaan nama nyaata. Akkas wal salphisuun gaarii miti. Garaana nyaate viidiyoon kun. Garaana nyaate maaliif ijoolleen baay'een jarri Amaaraa irratti dubbataa jiru, irratti nu arrabsaa jiru jechaadha. Tokko maal jedhe beektu? Finfinneen dhumti keenya jennu jedhe. Bakkuma itti dhaabanni boolii boolaa bakkuma itti dhaabanni boolii boolaa dhabne isuma ta'e. Finfinneen keenya yenna yeroo baay'ee garuu keessan jiru nuyi. Keessan jiru. Maaliif afaaniin jenna malee kan bakka qabatee jiru kan akka jiru weeraree jiru sababa biraati. Kun ta'uun qabu sichi. Oromoon barumsaan, guddinaan, diinagdeedhaanis wal duuka ta'uu qaba. Afaaniin qofa osoo hin taane diinagdeedhaan guddinaan duuka ta'uu qabna jechaadha. Kanan isin jechuu barbaada. Raamachi gara Yaman ድራማchi gara Yaman naquurra gahee jira. እምቢ አላልከኝም እኮ እኔም ለምንድን ነው በቃ አንተም ለምን ትጨነቃለህ? እኔም ለምንድን ነው የምጨነቀው? በቃ በዚህ ማለት ሁለታችንም ከምንጨነቅ እዛው መጥቼ እንገናኛለን፣ እዛው ተረጋግተን ታረጋለህ። መንገድ ላይ መሞት ከሆነ ለሞት በቃ። የት ነው? ተረጋጊ። ወዴት ማትረጋጊ? ወዴት ማትሄጂ? ወዴት የምትሄጂበት የለም። አሁን ስሚኝ፣ አሁን እንደዚህ አይደለም። ተረጋጊ። መንገድ እንደዚህ መስሎሽ ነው እንዴ አንቺ? እዚህ መተሽ አሁን እዚህ ራሱ አንድ ቀን ስታድሪ እንደደበረሽ እርግጠኛ ነኝ። አውቃለሁ። በቃ እተም እንዴ ምን እንደምትመስል ልብሷ ምን እንደሚመስል ዝርክርክ ብላ እንዲህ ነበረች በፊት። ኧረ ምን በገና በአራቆታን ትሄዳለች በኋላ እዛ በቃ በሱሪ በቁምጣ አይደል የሚሄዱት። ይሄው ላይ በጣጥሳል ያልቃል። ያስሹም ልብስ እንደዚህ መንገዱ ቀላል መስሎሽ ነው እናትዬ? እኔ ነኝ የሄድኩበት። ወር በሙሉ ነው የተጓዝኩት። ሰይዶ ስማዩ ልንገር፣ እኔ አንተን ከማጣ በቃ ለምን እዛው ሄጄ መጀመሪያ ልጠብቅህ። በቃ ለምን እኔ አንተ እዛ ሄደለም አንድ አመት ሁለት አመት በኋላ እኔ አንተን እዚህ አልጠብቅም እንጂ እዛው ሄጄ እጠብቃለሁ። ምን ሆነ ደግሞ በቃ እድሌ ሆኖ መንገድ ላይ መሞት ኩሊ ካሜራን ዱከኒ ወያ ሙጨቲ ቀዱ ከሰከ በከብዱ ድራማ ነው ከረቲ ኮኮል ፊዴ ነው ዲፍ ነው ማለት ጋር ይተፈፉ ቲምባራ ማኒ ቲምባራ ነው ዲፍ ነው በገ ፕራንኪ ተውሳ በሬ አተውጋ አተው አስቆጡሜ በረዱ ኦሮሞ እስከ መቼ ልቤ ባንቺ ታሞ እዚህ ነኝ እኮ አታስቢ የትም አለ ደምም አንቺ ብዬ ነው እኮ ዝጋ እኔ ቢጫ ፀጉር አልወድም እኔ ቢጫ ፀጉር አልወድም አጭበርባሪ ሌባ ነው የሚመስለኝ እንደኔ አይነት ሰው አንተ ምንድነህ ማነክ አንተ ምንድነህ ውጣ በቃ ባይ ደሚ ደሚ ሲያጎዳ ደሚ ደሚ አንቺ ወደድሽኝ እንዴ አሲ አቺ ማኪንን ቦስ ያሲን ወደድሽኝ ጀደኩ ነው ወና ጃኒ ወጅን ኢፕሲሻን ሲን ተውሲን ጀነ አማኪ ወሮቲን ነመገዲስ ገሌ አኑ የሮ ጀልቀባቲም ጃለዴቲ ቦ አጀርቲ ሙጫኒ ኤጋ ቪዲዮን ራፍ ቀበድ ዱፊ ከነ ፈካታ ኢሲንቶ ለርሲን ቦርሲ ሲንገም ሲሬ ደያዳ ወሪያም ጡመራቲን ነው ወርደፍተን ይጋ ነጃለቱ ይዴቲ ነጃለቱ ጆሌን ባየ ነው መጥሙራቲን ወርደፋ ጀርተኒ ጉዳጋል ኢሲን ገለቴፈቹን በርባዳ ኢሲን ጃለዳ ኢሲን ከበጃ ናፍ ጅራዳ ያረ ከሰን ሙ ኮሜንት ጀር ናፍ ካው እንደገቲና
hamma video kabrati walti deebnutti oroos show